Kutaa darbe keessatti HTML taagii ilaaluun keenya ni yaadatama. HTML taagiin ishee kana ta'uu isinitti himeen ture. Kanaanis weebsaayitii diivilooppii gochuu jalqabnee turre. Tokkoon isheen bantu kun elementii akka jedhamtuu fi gaafa ishee cuftuutti dabalu immoo taagii akka jedhamtu isinitti himeen ture. Har'a muka waliin ilaallu taayitil taagii fi heed taagiidha jechuudha. Heed jechuun heediing jechuudha. Mata duree jechuudha. Taayitiliinis almost mata dureedha. Taayitiliin kan taabiitidha. Heediin immoo kan weeb peej taayitiliidha jechuudha. Yeroota kana fayyadamnee akkaataa kamiin weebsaayitii keenya diivilooppii gochuu itti fufnaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kallattii hirmaan gara sanaatti gaafa ceenu fooldarii kanaan dura banannee keessatti weebsaayitii keenya diivilooppii gochuu jalqabne dhannee banannaa jechuudha. Yaadattootee maayiweepeedhee fooldarii bifa kanaan uummadde as keessatti immoo maayiweeppee jedheetan bifa kanaan weebsaayitii kiyya diivilooppii gochuu jalqabee jira waan ta'eef kana keessaati mywebpage.html fi mywebpage.html kan jedhu kan faayila eksteenshinii nuti ittiin seevii gochuu dandeenyu .html fi .html akka ta'e isinitti himeen ture. Kanaa booda kanaan fayyadamu .html kana waan ta'eef html kana balleessan html fayyadama. Kanaaf html kana irratti waliin diivilooppii gochuu itti fufnaa jechuudha. Kana eenyuun bannaa? Kanaan dura akkuma isinii kaasee nootipaaddii kan wiindoo fayyadamnee weebsaayitii diivilooppii gochuu akka dandeenyu isinitti himeen ture. Garuu inni badaa filatamaa biti isiniin jedheera. Taagii fi teekisii nuti achi keessatti barreessinu adda baasee nu agarsiisu waan ta'eef inni filatamaa biti. Kan nuti yeroo hundumaa fayyadamuu qabnu weebsaayitii diivilooppii gochuu keessatti Notepad++ yookiin C koodii ta'uu qaba yookaan immoo NetBeans yookaan Java ta'uu qaba jechuudha. Jiru appilikeeshinoota baay'ee jira. Appilikeeshinii barbaadan filachuu dandeessu isin. Kan koodii barreessan hedduu jira waan ta'eef kan koodii barreessan hundi isaanii web pages barreessuu danda'u waan ta'eef sana fayyadamuu dandeessu isin. Ani garuu weebsaayitii diivilooppii gochuu keessatti Notepad++ fayyadama waan ta'eef kana fayyadamaatii barreessa. Kana fayyadameen barreessuu jalqaba jechuudha. Amma kunoo banadheera jechuudha. Kan kanaan dura jalqabne kana fakkaata. Amma asitti kan daballu maalidha jechuudha? Taagii amma isiniin jedhe jechuudha. Taayitilii ishee jettu. Taayitilii banna jechuudha. Taayitil jennee elementii kana erga bannee booda elementii kana ni cufna. Weebsaayitiin keenya waa'ee weebsaayit diiviloopimentii koorsii weebsaayit diiviloopimentii kennuu barbaada yoo ta'e taayitil taagii kana keessatti weebsaayit diiviloopimentii koorsaa jennu. Bifa kanaan erga kana barreessinee booda akkaataa reefuu haaraa jalqabnu seevaaziin eessa dhannachuudha ishuma kanarratti dhufnee mallattoo aayikanii seevii akkuma woordii jechuudha. Faayila sana bannee irratti barreessina yoo ta'e seevichaa deemna malee seevaazinni haaraa faayilneemii haaraa kennu. Amma garuu faayilneemii kennine sanarratti seevenna jechuudha. Weebpeejii keenya kanarratti seevenna jechuudha. Asumnee seevaaziidhaan deemna. Amma asumatti dhufnee seevenneetu keessaa baana jechuudha. Ammatu kana balleessinee dhaqnee bannee maalluu kenname. Eessatti seevii goonee fooldera dura jalqabne keessatti seevii goona gaafa fooldera adda addaan foolderuma tokko keessatti hojjenna. Kanaa booda kana gaafa bantanii yoo fudhattan ilaaltan jechuudha. Ilaalaa ammoo waan garaagarummaa sana. Duraanii iddoo kana mywebpage.html jira jechuudha. Maqaa faayilaatiin iddoon kun waama. Amma garuu taabeen kun maqaa nuti taayitilii keessatti kenninee waamaa jira jechuudha. Weebsaayit diivilooppiment koors jedhee bifa kanaan kun asitti maqaatti nu kennee jira jechuudha. Kun taagii taayitiliiti kan nuti barreessinedha jechuudha. Inni itti aanu immoo maalidha? Inni itti aanu immoo asuma kana mee deebinee raayikilii goonee open with Notepad++ jennee abannu. Yeroo hundumaa yeroo bantanii irratti dabili kiliikiin gootutu hin taane raayikilii gootaniitu bifa kanaan bantu. Open wizidhaan bantu. Danaa jalqabarraatii Notepad++ hin jiru ta'e open wiz jettanii iddoo kana keessaa barbaaddaniitu banattu yeroo hundumaa. Kanaaf asiin kanaan dhufnee banannaa. Erga kanaan banannee booda akkasa goonu akka ifa ta'utti maal goonaa intaliidhaan gadi bubbuufannee bifa kanaan kaawwanne. Erga bifa kanaan kaawwannee booda mee kana balleessinee mywebpage isheettu kana balleessinu kan dura jalqabattiin kaanedha ishee balleessinee taagii heedettu kanaan jalqabna jechuudha. Heed jechuun heediing jechuudha. Mata duree jechuudha. Mata duree weebpeejii keenyaa jechuudha. Mata duree weebsaayitii keenyaa weebsaayit diiviloopimentii koorsiidha. Mata duree weebpeejii amma barsiifnu fuula kanarratti barsiifnu immoo taagii heed jedhamtu kanaan kaane bifa kanaa erga cufnee booda as keessatti barreessina jechuudha mata duree sana. Eenyu jennu mee weebsaayitii koorsii isa jalqabaa boqonnaa jalqabaa irratti kan ilaallu eenyudha? HTML
Fundamental kan jedhu ilaalla. Bifa kanaan mata dureetti kennaa jechuudha. Mata dureen kun amma gaafa nuti biroozarii keenya bannu fuulduratti jalqabarratti kan mul'atudha jechuudha. Mee seevennee abaa. Bifa kanaa erga seevennee booda mee keessaa baannee dhannee ilaallu. Kana cufnee dhannee ilaallu bannee eessa keessa kaa'anneera. Foolderuma duraan jalqabne keessatti hojjenna. Fooldera jijjiiruun qabdanii hubadhaa asirratti. Kanaaf asitti nu jalqabee waan ta'eef achi keessaa dhageen banadha. Heedingii keessatti kan barraa'ee ture sun kunoo bifa kanaan argama jechuudha. Yoo fudhatanii ilaaltan jechuudha. Kuni kan taayitil taagiidhaan duraan barreessinedha. Website development course kan jedhu kuni maqaa websaayitii keenyaati jechuudha. Eessarratti mul'atan taabii irratti mul'atan irra keessa mataa websaayitii keenya irratti mul'ata jechuudha. Website development course kan jedhu kun taayitil taagiidhaan kan barraa'edha jechuudha. Inni kun immoo isheen asitti arginu kun immoo isheen kun immoo heeding taagiidhaan kan barrooftedha. Mata duree web peejii keenyaati jechuudha. Mata duree wanta barsiisuuf deemnu websaayitii keenya irratti barsiisuuf deemnu sanadha jechuudha isheen kun. Inni kun maqaa websaayitii yeroo ta'u, inni kun garuu mata duree waan barsiisuuf deemnu san isa jalqabaadha jechuudha. Isa jalqabaadha jechuudha. 2, 3, 4, 5 boqonnaadha. Boqonnaa akkuma kitaabni boqonnaa qabu, websaayitiinis boqonnaa qaba. Mata duree guddaa qaba, mata duree xixiqqaa qaba. Bifa kanaan heedingii keessatti barreessaa deemna jechuudha. Mata duree guddaa fi mata duree xixiqqaa akkamittiin adda baafna booda kan waliin ilaallu ta'a. Har'aa fi asumarratti nu haa ga'u. Kutaataanu keessatti boodii taagiin immoo maal nu fayyadaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula kanaaf haaraa taatan fuula kana subscribe gochuu akka hin dagannee isiniin jedha. Amma kutaataan wal agaruutti nagaannaa tura.